Hayyee walitti deebineeti jirraa har'a immoo kan laallu qabiyyeewwan barnoota keenya waliin turru tokko tokkoon yaaluudhaaf deemna. Torbee jaha keessatti xumuruu waan dandeettanidha. Kan irratti xiyyeeffanne afaan Oromoo barreessuu yookaan qubeessuu irratti kan xiyyeeffanne. Kana dura barbaachisummaa koorsii kana isiniif ibseeti ture. Kaayyoo koorsii kanaa isiniif ibsee ture. Akkasuma immoo iskiliiwwan barnoota afaanii afran keessaa isa listening, speaking, writing, reading kan jennu kana keessa writing irratti xiyyeeffanne. Gama biraatiin mojuulee keenya lammaffaa keessatti qubee afaan Oromoo ni ilaalla jechuudha. Gama biraatiin immoo vowels and consonants qubee afaan Oromoo dubbachiiftuu fi dubbifamaas adda adda baafnee ilaallaa beekuudha dandeessu. Qubee capital letters and small letters qubeewwan gurguddaa fi qubee xixiqqaa yeroo akkamiitii qubee guddaa kan barreessinu kan itti fayyadamnu kan jedhus ni ilaalla. Boqonnaa keenya yookaan mojuulee keenya sadaffaa keessatti immoo sound system sagalee isaa sagaleewwan afaan Oromoo ilaallaa jechuudha. Akkamitti akka sagaleen uumamuu danda'u. Sagaleewwan kun immoo sagalee jabaa, sagalee laafaa, sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa ilaallaa jechuudha. Kanaaf mojuula keenya itti aanu keessatti ammoo akkaataa itti barreessinu correct spelling rules yookaan akkamitti barreessinaa shaakalli adda addaa jira. Gaaffiiwwan garaagaraa jiru. Isa kana paraagiraafii keessatti wantoota garaagaraa keessatti qubee afaan Oromoo jechoota isaa kana fakkeenya wajjin haala galumsa isaa wajjin yoo qubeen tokko irraa yoo itti dabalamu maal uumuu danda'a, kamtu sirriidha, kamtu sirrii miti kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Kana booda gara qabiyyee keenya mojuulee shanaffaatti yoo dabarru sirna tuqaaleeti kan ilaallu. Punctuation rules laallaa qubeewwan as keessatti immoo sirni tuqaalee jiran tuqaa, qoodduu, mallattoo gaafii, mallattoo raajeffannoo, mallattoo waraabbii, qoodduu jabaa, tuqlamee jennee tokko tokkoon waliin ilaallaa jechuudha. Gama biraatiin as keessatti illee shaakalli adda addaa ni jira jechuudha. Mojuula keenya kadhumaa yookaan kan ta'an irratti kadhumallee yoo ta'u baate walqabsiistota conjunctions fi garuu kanaafuu yookaan haa ta'u malee waan ta'eef waan jedhuu fi kan kana fakkaatan ni ilaalla. Akkamitti akka isaan galan, akkamitti akka itti fayyadamnu jechamoota afaan Oromoos afaan Oromoo idioms akkamitti definition of idioms yookaan immoo hiikaa jechama afaan Oromoo ni ilaalla. Wantoota garaagaraatu ilaaluu dandeenya. Gama biraatiin immoo koorsii kana bal'isnee yoo deemnee mojuula 8ffaa irrattis immoo maqaa yookaan nouns kan jennu sanas hiika isaan ilaalla. Gosoota maqaa yookaan bamaqa pronoun jennee kaawwamu sanis achi keessatti argachuu dandeessu. Itti fayyadamsa akkamitti itti fayyadamna bamaqa kana sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa waan jedhamutu jira. Isas walumaan ilaalla. Boqonnaa yookaan mojuula keenya itti aanu keessatti himoota ilaalla. Himoonni hiika himaa, hima jechuun maal jechuudha? Akkamitti sadarkaa himoota ijaaruurra geenna? Matimni jira, aantimni jira. Matima jechuun subject kan jennu sana, aantima object yookaan gochima verb. Kana bal'inaan ilaallaa, qoqqoodama isaas ilaaluudha yaalla. Gama biraatiin immoo akaakuu hima asirratti types of sentences hima salphaa, hima dachaa, hima xaxamaa, hima dachaa xaxamaa kan jedhu kanas waliin ilaallaa jechuudha. Gosoonni himaa hima himaamsaa, hima gaafii, hima raajeffannoo, hima ajajaa jennee hima kanas qoqqoodnee ilaallaa. Gama biraatiin immoo gaalee phrases kan jennu kanas bal'inaan ilaalla jechuudha. Gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee durduubee, gaalee gochimaa kan jedhamutu jira. Isaan kanallee ni ilaalla. Boqonnaa itti aanu keessatti immoo ogbarruu afaan Oromoo bal'inaan yookaan koorsii itti aanu keessatti diraamaa afoola afaan Oromoo sirna gadaa irratti akkasuma immoo gara ogummaa keenya amma akka qabnu kana
gama communication skill kenna. PR yookaan immoo bakka dhaabbilee adda addaa keessatti tajaajila itti baatan dubbii himaa dhaabbilee garaagaraa wantoota adda addaa communication journalismii kana irrattis xiyyeeffannee koorsii itti aanu ol guddisnee kana caalaa waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf barnoota gaarii isiniif haa ta'u, barnootichaan walitti deebinaa fayyaa nu ta'a.